Mashallah yaada gaariidha. Ji'a kanaas baay'ee yaadni kan kee dassedha. Namni tokko yeroo kana waa'ee Oromummaa irratti dhugaa Oromoo irratti dubbatu baay'ee das nama jedha. Sis dabalee duulaan ammaa kunis yeroo baay'ee yaadni isaa nama mormu ta'e yaada gaarii wayii dabarsa. Baay'ee namatti tola. Yaaduma kanaan nuti amma sababiin uffata gurraacha uffachiisaa jiru sababii Oromoon afaan ofiitiin faarfachuu, afaan ofiitiin barachuu erga gadda uummata sanatti ofiisa ta'e nuti immoo akka Oromootti kaane isa kaleessa ilaalcha adda addaa wal qooduu dhiibne akka Oromootti dhaabbannee nutis kun keenya jennee nu immoo gammachuu keenya ibsannee faallaa agarsiisuu qabna. Uffata uffanne kana taasisuudhaan warri tokko immoo ati maaliif akkana taate maal taate siin jedhanu ati namaan ajajamtee osoo isaanii Oromummaadhaan kaleessa mormitti dhalli Oromummaadhaaf dhaabbata. Maashaallah namatti tola. Maaliif hundinuu Oromummaa inni baddaa galees inni 4 kiiloo galees Oromummaadhaaf anan hojjetaa jira. Garuu har'a immoo isuma rakkoo kaleessa inni baddaa galees inni 4 kiiloo galees furuu jedhamee ture isuma furamaa jiran. Bakka kanatti mootummaan waan gaarii hojjetaa wajjin dhaabbatamuu qaban. Sababiin isaa jarri ija tokko nu laalaatti kaleessa illee yeroo nu ilaalchi keenya adda addaa illee ijuma tokko nu laalaatti. Har'a immoo nuti tokko jennee tokkoon keessaa falaan akkuma jarri wal gurmeessaa jirtu nus keessaa falaanii jirra nus wajjin jirra jechuu qabnaan. Akkuma kaleessa mormaa turre har'a immoo deeggaruudhaaf wal dura dhaabbachuu qabna, wal bira dhaabbachuu qabna. Sababiin isaa jarri waa hunda godhaa jiru. Akka ammas hin dubbataa turtanii Wallagga keessatti Amaariffaan guruupii jarri irra gadhiifatan irratti meeshaa kan jarri wal irratti qabatanii Wallaggaan fitaa turan mana amantaa kana keessatti meeshaa jarri guurrataa turan. Jarri lafa jalaanii quba wal qabjin walirraa fagaatullee qaamaan. Kanaafuu Oromoon kan keenya kana bare kaleessa nama mormaa ture hadha maal jedhee tanan afaan kaleessa mormeen deeggara jechuu dhiise har'a mootummaa kana bira dhaabbachuu qaban. Dura dhaabbachuu dhiise. Kaleessa yeroo diinaa wajjin dura dhaabbannu iyyuu hin tolleen kaleessa dogongorree irraa hadhammoo wajjin dhaabbachuu qabna. Rakkoo keenya akkuma jedhe Dr. Abiy afaan Oromootiin dubbataa ture. Ani qabsaa'ota Oromoo ganuu fi miti waan dhokate jira adda baasuufanii jedhee ture waggaa 3 darbechuudha. Garuu namni qoosaa rase namni kun afaanii nu gowwoomsee nu balleessuu fi jedhaa ture amanuu didde. Har'allee jecha isaatiif gocha isaa amanaan jiru irra caalaan jechuudha. Hin amanamaa namni kun amma dhugaa hin taanuuf amanamaa jedhaaru kun gaaffii ta'uu hin qabu. Maaliif kaleessa karaa gaarii irra bu'ee deemaan jiru Abiyyiin. Kaleessa karaa caccabaa irra deemaa ture. Gacci sana keessa darbee har'a karaa gaarii irra bu'uuf deemaa jira. Karaa gaarii irra inni bu'e kun immoo namni kun kaleessa isanni gacci sana irra deemee nu urgufee nu harcaase sana wajjin erga ba'uu dadhabne har'a immoo erga karaan ni sun sirreessee irra bu'e wajjin buunee deemuu qabna. Gaaffiin Oromoo hin deebi'eera. Kan hin deebine jira. Oromoon du'aa jira du'aa jira. Sababii du'aa jiru qaba. Amma tokko taanee du'a sana hambisuudhaa fi tokko ta'uu keenyatu furmaata. Amantiidhaan wal qooduu miti. Jarra amantiidhaan nu qooduu jettee uumaa waa meeqa goote nu immoo Oromummaadhaan qabsaa'uu qabna. Fayyade ulfaadhu amma keenya tweak. Ani okay wanni gochuu barbaadu. Okay ayyee. Wanni nani gochuu barbaadu. Dura warqeen si hanan dhugu hee nama guddaa fira biraas tammate warra guddaa dhiiftee warra eenyu maqaa kitiin dubbisammaa kana gaama kitiin dubbisa maqaa. Ilaawun. Taawwaqee demoo. Aboo ka duraa. Ilaawuni. Maqaan inni qaba. I don't see. Hai. Ilaawun jiru. Simboon. Ni dhaga'ama akkam nagaa bultanii uummata keenyaa. Ni dhaga'ama wagiidhaatti nagaan bulle. Duraan dursee dhugaa Rabbii dubbachuu taanaan hordoftoota amantaa Musliimaa hedduun kabaja isiniif qaba. Caffee Muhammad hundi keessan nuunoo waliin dhaabbachuu keessan akka Oromummaa keessanitti kabajaan isiniif malaan jira. Ittaansee immoo haalli siyaasaa biyya keenyaa hedduu waan garaa nama nyaatudha. Bakka Oromoon afaan isaatiin barachuu barbaadetti, bakka Oromoon afaan isaatiin mana amantaa isaa uummachuu fe'etti dabata akka hin qabnu ni beektu. Arra jibbi isaan nuuf qaban ifa ta'ee
addunyaa huccuu gurraachaan oolchan jecha. Nuyi bakka isaan huccuu gurraachaan oolchanitti nuyi adii uffannee rabbii keenya galateeffannee oolle. Maaliif yoo jenne dabni nu hojjenne hin jiru. Ilmi eenyumtu saba kamiyyuu afaan ofiitiin haasa'uu mirga qaba. Afaan ofiitiin barachuu mirga qaba. Har'allee borullee itti fufa. Kuni maanni siyaasa isaanii oofufu malee yakka takka badii takka hin qabnu har'allee borullee itti fufnaa. Amantiin keenyas lafa qabatti, alaabaan keenyas itti fufee dhaabbata. Kanaafuu warri gubatanii yaa gubatanii. Kanarratti immoo warroonni duraanii Abiyyi hin deeggartanii Abiyyi jala hiriiraa jirtu nuun jechaa jirtanii har'a yeroo kanatti jecha miti Abiyyi miti eenyuma hojii seexan hojiin otoo ta'e bakka kanatti deeggarree lafa qabachuu qabna. Hundi keessanuu ilaalcha keessan jijjiiraa. Ilaalchi Oromummaati malee ilaalcha amantaati miti. Amantaa dawoo godhatanii gochi isaan gochaa jiran isinis nutis ilaalaa jirra. Abiyyi waggaa 4 guutuu uummata nafxanyaa kanaaf hojjechaa ba'e ulfinni isaas qabeenyi isaatis kan waliin agarraa jiru kan. Har'a osoo Abiyyi argatanii jiraatti isa gubu jarri kun. Garuu nuyi osoo akkanatti dhiigni biyya keenya keessa lola'aa jiru, dhiigni Oromoo otoo lola'aa jiru, har'a garuu Abiyyiin isa waliin jira. Nuyi jibba isaa hin qabnu. Nuyi ilma Oromooti. Hin kaarnu kan. Garuu gocha isaa hin balaaleffanna. Har'a immoo namni kun dogoggoree ofummaa isaatti ofitti yoo deebi'e Oromoon gaafate keessaa gaafii afaaniin dubbachuu mirga afaaniin barachuu akka qabu amantaa isaatiis dhorkuu akka hin dandeenye gadi ba'ee waan dubbateef har'a kun hundurratti raawwachaa jira. Har'a badaa ofiitis gaarii ofiitis numatu sirreeffata. Fakkeenya isin haa ta'u wanti hunduu jecha badiis ijoollee Oromoo kiyya tokko yaa taanu ximmi